Guyyaa meeqa jiru qube? Guyyaa lama. Itti qobliin walaa inni deeman dhiisii qalaasa. Guyyaa lama guutuu dalagaan deemne kan dinnan dhiisanii hin deeman. Kanaafuu nu waan guddaadha. Mataan tokko malee maaliin ta'een fayyan. Biyya fe'ate deemtus baankii jiraa beekatoota naaf erguu dandeenya. Dhiimoo wal waatsaappii biimoo fayyadaman kala keessatti ni shabakaa sana shabakaa maaliif nama cuftaati. Shabakaa waan bituun dhabee cufeen. Nama shabakaa bituun dhabee namarratti cufuutu baasitti dhibba lama sii zabataa hin hanjaa. Haala dallaaltichaatu maallaqa irraa fudhateen sammanaatu isa beekami. Dallaalticha osoo nutti hin fudhata mallaqa. Warri dallaalaa moo? Ani yaada keessi lamal beeka. Ada jalan sekat. Dalagaan deema ka. Dalagaan deema. Dalaga. Dalaga tam. Hai dalagaa tam jetta. Guyyaa lama guutuu dalagaan dheengattee mataan rukkubee nafe. Dalagaan deemte. Isatti maaltu sakaase dalagaa deemte hin jenne. Dalagaa ganti maali guyyaa lama guutuu nan dhiisanii haari. Amma baas kopheen baas. Kophee baas. Hai. Dalagaa. Maal taate dalagaa ni sirri. Dalagaan dalagaa bira erta khamaa dalagaa dhaqeen dalagaa isirtiin maali? Maal taate? Dalagaan isirtiin maali nuti gimee jiraachi. Ol deebi. Akkan magaati gizee namni dalagaa deemu malee waan biraa yaadu tuusaa. Dalagaan jirtu ol deebi. Dalagaan maaliif hin jiraan isa hote dalagaan? Dalagaan jirtu deemee baas kophee baas. Baasi gaa harka kollee deemee siin jeessu dhaan deemne. Maali sii godhamma? Baas kophee baas harra yaa bareedu. Anaaf si dalagaa siin jenne. Laa anjaman fadhooniiti. Anaaf si dalagaa anaaf si hojjeta maaf rakkattat. Yaa nama jiraan dalagatan malee jiraatanii. Harki tokko xuriin baasutti Oromoo. Amma maal raafee irraa baasee iyyee. Deebi. Ijoollee noo sirri. Nyaataas godhe ijoollee jaayisa godhe waan hunda godhe maal raafeta. Uummata inni raafessan hin dhabee baran. Guyyaa lama guutuu dalagaan deemne kan dinnan dhiisanii hin deema. Mukamleeti waa asirra hamee dalagaan deemaanis hobla qabdi. Ati naafayyuu waan guddaadha. Dhageessa. Mataan tokko malee maaliin ta'een fayyan. Ati naafayyuu waan guddallee waan guddaa. Maal narraa martaani fayyuu jinni mataa duruma dhukkubuu jirti. Namni dhukkubsata shayxaan malee. Guyyaa meeqa jiru qube? Guyyaa lama. Yalla deesee matee. Annatti qobliin walaa inni deeman dhiisii qalaasa. Maana kokko faltaree. Eessitti hin taree? Guyyaa lama guutuu dalagaan deemne maal? Eessitti hin ta'a yammaa ta'a. Dalagaa tamitti eeguu deemte maal? Dalagaa sitti deema kaa. Daawwattoota hordoftoota keenya isaa gaafa nyaatte dhagaa. Dalagaa deemu sabbaa simuu eegalte. Yoon dalagaa deeme simuu eegalte amma. Dalagaa deemuu rakkoo qaba. Amma seenaa dha yaa. Dalagaa malee namni jiraatu jira. Bareedu. Ayee seenee mee mana raafi. Asheetii ilkaan asheetii. Waan nama kofalchiisan lafa qabuun anna raachi deemu gammaana raamata maanta. Karaa dalagaan deemu. Dalagaa deemu. Asii godhe ijoollee jaayisa godhe maaliin godha. Arati zeeran dalagaa deemuun fadhu namni guyyaa lama dhaqeen maal isa deessitu akka nama dhaquu baatte khalaasii dhumattee jirti ni beekta. Yamaniidha. Yaa qafaan jamaa raadhi jaasii dhumattee jirti haali beekta. Maali mee kam silaa isa deemtameeti. Hojiin hin jiru. Hojii maaliif hin jirre maali? Boqonnaadha. Maaliif mana baankii seete moo mana mootummaa seete? Boqonnaadha. Meeqa taa'e? Ani baankii hin dalagu bara. Baalqa firraa baasi. Hai, baalqa firraa baasi. Hanjamu mana kodheeti waasila hanjamu mana kodhe hanjamu mana kodhe. Baalqa firraa baasi taa'e. Baasa baalta waan firraa baasi hin deemani. Eessa deemte? Dalagaan deemu. Dalagaan eessa jirti? Amma waan fetu nutti beekti. Dalagaan eessa jirti? Ati waan fetu nutti min jala amma. Waan fetu nutti deemu min deema. Kottu guddiftee jirta waan ati harkanaa qabdu hin beekne hin deemu. Kottu sin jeebar. Kottu deebi. La yeroon taphaata beekte Oromoon. Yeroon dhugaa. Ani qaalitiin guyyaa lamaa fi sa'aa takkaa yoo nama dabarse har'aan tanoon sa'aa lamatti ciraachu baadinaa dhumattee jirti. Kottu deebi isaa kottu. Amma dhadhiis waan feetu naa himi dee. Kottu. Waan feetu naa himi sii godheen deema. Hojii hin jirtu. Boqonnaa. Halaafiti bilbilatti dawwaleeti maali boqonnaan maalitti jaani? Anuu itti beekan jira baasuu hin geessu. Badala kayyaa ati dalagaa bikkastoo san. Dalagaati yamman sana gatti himtaati. Jechuun haadha mana kiyyaatiin. Maal jetteetti himtere? Itti himee kaaboo. Isiitu natti hime. Boqonnaadhaa akka hin dhufne. Isboo kaamil naan jette namitti isboo kaamil ijaaza laatti jisa aadaa kallamii naan jette. Ayyoo kallan tas dalagee. Iidaa jira. Iida maali? Ana akka ati sobaaf akkana godhatuun ta'uun hin beeku. Ni sobda. Yeroo hunda kanaan jedhu boqonnaa torbaan guutuun jenneeni eenyuun Allaaf taaleek. Sobaan jechuudha. Harka dheetiin jira daleetuudha. Haqa waan sibirii jiru fudhatuuti. $200 lama sii kabaltiini sana naa sii kala.
Dari bela mana sih nak nita? Basira. Basira. Mana kan gutu masrufa dente sih? Iya mana amma tanah harus nak di bela mana tadi? Mata kaleta. Amma isaf jere. Amma isaf dah. Alamnya mana kan itu nama sih? Anak tu hojatnya sejira cisa hincing kami. Woi, hasoi terang terangmu. Dawat tu tahu orang tu kayaknya kuno aslara sahadat teisan akalati. Fayite berede. Kamu coba. Kamu coba. Malin teh. Lukubi guyya lamani matana lukubi malin teh. Uma acuman tani anak si beka. Lagan teh mini kalitti mijaze teh telaga rana busu mal jalan teh ronda. Aku teman kan kaliti mana kisah tai wan berbadi anak dapat anak tu si beka. Ni mal fet. Pati radora bela mana kawal dah. Sivin kawal. Na kawal. Kalli si tai sivin kawal. Mie dora bela mengutta sendiri sih ti. Dolar mati tu, amma tu macam siapa sih mana kan ni? Dolar me. Dolar mati tu. Amma dolar ini tu bukan baterai tu sivin kan nak kalli si mana. Ani baik tu pada amma gantar bawa ni tala pada untuk gantar fenyon tu mal jani kan honda, ani pada bikam pada dia mu. Kafa bija galemu, anda lagu ni ta. Angga bija nama sama apa falta? Angga bija nama kasih rumah tu lagu tak mana. Thai kuno ada ya Thai. Ni kot tu ketai me. Kot kamera cerita kaya tinjira, apa kaya tinjira kamera ketai. Malu kamera ni sedim surah. Ni ketai Thai. Thai ye me mal berbat. Mal kaya semasa dua zete. Semasa dua murah Thai. Kaya semasa dua zete. Dawat tu tahu tu Kenya sadar hojin demetet akan terfatte. Isi kopi hayati. Kalau bela geej isi kabe mal jetin sibira je migano kan mana kan aga dim behini sini jenne telaga tansen na bas amma madami ti jafe no wadi galle ti ramana rafetat si fi madami te wadi galle ti ramadan ti si fi madami te ga wadi gatan turtani amma meti atamma akana sinjete calli siti mana kana keessa ta ijoollee wajjin taphathu akkuma harree kun tana siin jee taphathu buburraaqi. Buburraaq. Anjabbii dhaabani buburraaqu. Sibbuma buburraaqa. Anaami kasi masruu waan barbaadde ana gaafadhu. Amma dalagaa tana na dhaabsisuu barbaaddeeti. Dalagaa maal si dhaabsisa? Dalagaa dhiisi. Laal abbaan manaa yoo haadha manaatiin dalagaa dhiisi mana keessa taa'e jee haati manaa taa'uu qabdu. Taa'uu qabdu. Buburre maaliif? Ani seraka zoom perere achi dia malak askanni as dia malak askanni amma te ko bode mata si jennan sim be ha malak itu jalak tadi achi dia mus at pulo achi dia mus si jennan penen mata segera gal pen mali bi ara guyan di me afur jiro yon dalagu pada semua ke jira afur kan garan bati butu dalage kamat di se tha use guyan di me afur jiro Wang guya ide me rapor te de. Rapor de bere yon dalaga pene ta kabasi tan pitar de tan bahade dabang ke jira afur de hai nusare ma dalage to man chuma malaga dise kamata bati asge jitan dise man tu man amma dalagu mon jamu jirtu namittin saabarte jirti namittin te malaga yusona kan ne akamitti safaru dendesi ese mal to si rasafar aina daworu sagate si dawolte sa Tamam gasi sinjette waisu goratarin sa ad mal to singe tirfan salo ka gertan kasini usi dinjannet itu namana bilbil malen gore kajarate khasir bilbili bi hai bilbili khai ana ratti bilbil to sirati bilbili jibana jira au so ka jaran kan nakabit to safar samu bayya singam tusi ad mal ma bilbil ma khay khana o mata ya khana madam jela khas sinje gachu yo sam bilbil ka fe An jarsi dira bikan dalagum be khara ke rabbe bana di jarsas woluman deman jadi akka bi jarsa ji woluman deman wana ma sa brambare deman kamal ko tere hai deman itai dia to kola makana tas gabbai dia to kola man ki jammu sambole de ke da kola man da kola wan ki jammu na arki jana amma wan ki jada arki jana amma tar tamata na arki safata jira amma na arki to arki safata jira ati fi bayan gabbu sa tergi tay sin bakka bira bira demtu Pijja kayate demtus banki jira bi katota na fa ku dende la cosa kana fayyada man jarri imo ba war whatsapp bi imo fayyada man kala kayte ni mo shabaka ma na chufta shabaka wani chufemo shabaka wani bitur dabe ni chufemo ka
Maaliif yaani waan bituun dhabdee cufte shabakaa nama shabakaa bituun dhabee marratti cufuutu baasitti dhibba lama siisaa bataa hin jaan. Meetta amma taa'e irratti gabbataa taa'e. Taa'u miti bar waan kiyyaan barbaada bilaas muddiin na cittee hin dalageenii. Abootaa callisi. Shabakaa naabaniin jahaadin itti dawwaladha. Maal itti dawwalta dhiisisa? Bilbila sana hojjechuu baannaan iimoonni dalaga WhatsApp inni dalaga Facebook inni dalaga hundi inni dalaga. Karaa dallaaltichaatu maallaqa irraa fara seensa manaatu isa beekami. Dallaalticha osoo nutti himne fudhata maallaqa. Warri dallaalaa moo yaa tokko ibsa tabiraatiin sii fidaati yoo maallaqa naa kan ijaari mannaa beekaman nabbuu biyya tana keessatti tinaanis. Tinaanis jedhaniis. Adiisa. Eessatti deemsa maa? Dhiis kabalaa nutti hin buusine. Dalaal ati maal balaan buusine taa'e kasaati. Dallaalticha yeroo wajjin nyaatanii. Maallaqa keetti waliin nyaadda. Siree dallaaltichi bira dhaqee wal maallaqni kee maallaqa kiyyaa bara. Hurkaan kee laal dafqi kee dafqa kiyya. Kiyya immoo keeti kee kiyya. Maal taate? Karaa dallaalticha bira dhaqeeti waan kiyya naa kannii qaalitti hin jirtu osoo sitti nama saafaruu deemu dura mana geessitaa naa kannii jawaan keessatti dawwalee har'aa naa ati fayyuun kun waan guddaadha. Fayyuun kun maali gaa? Daawwattoota hordoftoota keenya saadaan fayyuun waan guddaadha. Maali fayyuu maaliin ta'e? Xiqqisha mataan dhukkubnaan viidiyoo haatteeti daawwattoota hordoftoota keenya. Gara toomni dhugaatii himuun bareedaadha. Mataa nama dhukkubee siimuu maaltu fide gaa? Yeroo maa qoflaa oolu. Ati maa qoflaa ooltu fitila fayyaa qabdaati? Maaliif qoflaa ooltu? An fayyaan qabu kalaas. Anaa fayyaan qabu. Namni mataan dhukkubees maali ol baasu maaltu fide yookaan? Mataa guyyaa lama dhukkubee? Kanaaf dalaga irraa guyyaa lamaan kan. Khaleessa silaamman hin saafartu khaleessa san dhaqqabe irraa fudhadhe ati sababa keetitti na dhoorkite deemini har'a dalagaa naan jettee okotti caljeetiin qaalee kee godhee taa'e mokka ammoo amma dallaalticha kan dhaqqee irraa fudhadhe. Dallaalticha kamsa? Kana gaa'isa kaamaal hin mataa anaa itti geessee dallaalticha duraanis. Waan dhiisgaa. Kayyee lafa. Duraanis ajju itti geessee. Kayyee waan anaa itti geessee. Kayyee. Kayyee. Eessa? Qaalicha bira dheeraa kaayisa. Dhaabbadhu bar dubbii waa akka tursanii miti. Maal taatee dubbii? Maal taatee dubbii? Maal taatee hin dubbii? Khalaas immoo naa badi shabakaate. Intarneeta waliin gabbee guuta. Intarneeta bilbila keessaa hin dabdu bilbila kee bani dee. Hojii qabdaani? Gabbeetiin guuta. Keessaa qabdu bani itti guuta malee keessaa qabdan ilaaluu hin danda'u. Duraniin guuta kaa gabbee. Shishi namoota mataadha akkami gaa? Sipin bajira kan jasa yaadu mana tu kabalta. Daawwattoota hordoftoota keenya Oromoo keenya qaqqaali. Waa iddoo kun bareedaadha. Saadaan teessan kun kanatti gammachuu qabdi. Gammachuu qabdi. Akka gaddeen beekaa. Hojjetadheetiin if jiraachisaa jetteeti gara hojii deemti. Warri saafaree hin jennaan dallaalticha irraa hin dhaqee maallaqa kiyya fudhadhaa dallaaltichaa nyaatee mu callisii tajaajila. Ati wayitaan hin callisitan taayitiin jee callisii taayi mana keessa taayi waan dhabdee na gaafadha. Hayyee tamaan. Aywa. Hayyee siin gaafadha waa'ee. Kan akka dalagee fitisan nama dhiisuu hin danda'u dhaqee irraa fudhadhaa. Dalagee gadi isaanii dhiisaa isin xiqqishoollee taatu hin qaanfattu. Hakana mati safar kam ga malu wana ka takatun lagi nyane miskin nabar kaliti wana kanan dere kaliti miskin garu tu wana sin tate amma malaga kana adalal cuma takan te dem te gesi jette woni kara takan ju khay mani ana khay lafa dalal tu coba nan jirane wai dalal tu mana ade ma dalal abar mana ichi gadi so wahun nama bika fida bini biya chun maktaba yo jirachu baate ho mana isatin biya kami inni saat guyarra saat ishinitti bakasan dhufani amma saat meeqa amma mana saat dai nabar mal gon bika telagati telaga rage sunde mukka mana masaat dai wa ki jirar frodde mana enyu bek ana beka mana isa khayla khay lafa mana saat malin gorode hayati hakka gina basun barbatu haga khay basun nin barbatu malum daawwattoota hordoftoota keenya maalumaan jedhan maaluma jedheetiin irraa gattee akkam jechuun daawwattoonni waan isii deemi irraa fuudhii fi kannii fi masin nyanga maaliif gattee siis maal siin nyanga deemi hayyee ijoollee bira seeni boruu dheena hojjetan bira boruu dheena jaqaale jiru boruu dheena akkanumatti rafee bulee na raffistu waan saafaranii dhageemu kiisha kaayyattu malee sin raffistu eeywa mataa ala kaayyadhee Gurati godhadhee mataa ala kaadheen akkasitti jaallalaa rafaan kiyya. Malee galtatti dhiisee rafa. Deema citaa gara ijoollee deema. Asumaan taphaa fi nastaa. Amma gara ijoollee deema. Tiidiyoo maaltu waraabulti garuu?
Viidiyoo wanni waraabeef gammachuu guddaan natti dhagama. Maal argatte? Dhagamaa jira. Maal argatte? Akkasumas daawwattoota keenyatti gammachuu guddaan dhagamaa jira. Khayr inshallah. Maal? Atiin tun doolaara miiliyoona kana caalta beekta? Maallaqa naqaxee ishee eegalte maas takka. Biqiltuu nu gurguratti argite? Maallaqa olii ati. Doolaara biliyoona tiriliyoona olii ati. Sanii oli anatti. Amma ijoollee ta'ee dhaqe. Kai gaawwataan akkasiin jedhe. Boruu dhaynee irraa fuunu namicha irraa. Carraaticha. Taa'ii jaarsi siin jennaan taa'ii jan. Deem jennaan deem jan. Tanuma qabannaa bisee hundaa'u. Waan tun ammoo mirga kan hedduu dhiibamee jira. Deem. Akkuma rimootaan nu ooftan. Hoot taa'e. Mirgi dubartootaa dhiibama jechuudha. Mirgi dubartii dhiibamaadha waan kan jedhamee fudhachuu fiqaan isaa fudhachuun qaba. Akkam jechuu qabeeti. Mirgi keessan dhiibama jechuudha. Mirgi kee kana booda siifin eegaa siifin tasgabbeessaa. Akka waliigala wannummaan dubartii taate mirgi si dhiibamaadha bara. Akkamitti ifee bikka fiinfeete osoo nuti dubbanne sheertee zoortee bikka fiinfeete dhayitee deebite. Eessaa deebite? Maaltu singe jettoo feete. Kan fadhiyeemuu sitti himuu qaba. Amma dalagaan deemaa jeetiin deemaami. Mana namaatiin deemu maaliin deemu dalagaan deemeetiin deemaami. Kootu taa'ii siin jennaan taa'u. Hayi deemii jennaan deemu. Jaa'iboolaa. Meenuu kara ijoollee mati. Akkama kara ijoollee deema. Hayi dalagaata kan deemaa siin jee deemu jettee innis birrii kiyyeeguu qabda. Dalagaa maaltu siin geeti? Waan kiyyaan barbaadadhaami. Waan kiyyaas barbaadachuuf fiqaati. Daruuri. Ajaa'iboolaa. Dirqama kun dirqama. Dirqama dubartoota irraa waan eegamuu qabudha. Kanumaa tokko miila caccabsee mana nuti nu hambisee miti. Taa'u deemu jinni. Amma barsiisuu. Hafii. Amma dubbii baay'eef ta'eyyuu bara. Dubbii maaliif baay'isee uuma jiraatiin haasa'u jira baranii ture. Uuma garaa keessa na jiru bara. Uuma garaa keessa jiru afaan haasa'u jenne. Dafii yookaan maal boruu amma hin dhaqan waan gootu gooni dafii nutti hawwatte. Daawwattoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf saadaan akka nama rafee ka'eetti hima. Akka nama rafee ka'ee sagalee keenya qabadhee tirsin dubbisu jira. Nama hirriiba rafee hirriiba irraa ka'e jechuudha. Isiin hamma namittiin waan san hundatti hojjettee akkana isii goote kan hundaa'u quban qabdu. Guyyaa fayyite irraa herreeggatteeti. Ara guyyaa sadaffaadha. Guyyaa lama guutuu hojiirraa hafee dheengadda mataan dhukkubee kanaafin hafee gara hojii deemuu qabaa jetteeti kaate. Miskiina dhugatti miskiina. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya yoo biratti nama walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaatti.